baga rabbi si fayyises waliin argine. Amin kale ko asli yoom si qaqqabe statementiin kun ammoo si qaqqabe amma na ergame akka ati kan sirraa qabu. baay'ee gaariidha ayyee yeroo tokko na ilaali Eesh. yeroo tokko na ilaali ayyee warra si wajjin gargaarsara ture hundatti sheer godhi birri yoo hanqatanii gurraa yoo bira tare itti guddiseera. yeroo tokko na eega yeroo tokko qofa na eega kun gidi baankii koodha hin bane abdiitan godha ayee abdiita arala abdiitee jira meeqan siin jedhee ka'e ammoo Miliyoona 4 jette. lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe Ma statementiin guutuun akkanan ta'u qaba. meeqa argaarta asli no ande Miliyoona 5 fi kuma dhibbaa wayi argaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan gargaarin asli ko galatoom ulfaadha hawaasan jaallatta hawaasaaf falmite ani jechuun inni na beeku na beeka koppiin hin jira no ande bareedaa kun dhaggeeffadhu asli isin qaba jaani si wajjinaa si hin beeku na garuu statementiin kun amma si argame anillee amma si agarsiisaa jira takkaadhaan immoo qarshii 300 ol akkaawuntii Nigid Baankiirraa dabarsuun hin danda'amu miliyoona 16 meeqa kan dabarse immoo hawaasi kun isa argeera Mubaarik isa argeera Idris isa argeera jazakallah rabbi Galee kabaayee jira ka irraa galee baye namni hin jira kun oliitii wal galaati barkaan si garsiis. Gaariidha galeessa ba'uu ba'eessa galu rakkoon qabu galatoom salaamu alaikum warahmatullahi. Eeshi ati miliyoona 5 agarsiifte hayyee kun eessa akkamitti argamte kun yoo ka'ee nuti jira baran. Abdi. Akkaawuntii lama qabdaa? Abdiin deemuu qabdu bara. Abdi waan kana clear ta'uutu gaariidha. Amma maqaan nu dubbachuudhaaf si qofaa miti. Dr. Asliin si dura ana cafallaqaa ture. At least haga rabbina laafis nu bachisee dhufe. Dhufuu qabda bilisa kiyya Abdi Raggaataadha. Dhaggeeffadhu Abdi. Abdi na dhagaye. Abdi keenya na dhagaye. Rabbi si haa fayyisu. Birrii walii galatti guurame. Feetu waakkata feetu waakkachuu baata. Wallahi kuno miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 fi saantiba 79 allaqee daqqaqee no kunooti akkamitti odiitii walii galaa fi walii jettan immootu kunooti lakkiin ta'uu yoo jedhan immootu homa rakkoon hin jiru Gakata gooticha kenna itti xiqqaataa abbaan jedhe immoo firrii dabaluu danda'a. Nuti uummata gowwoomsuu hin barbaadu. An uummata gowwoomsuu hin barbaadu. Dhimmi wanni asirratti uttaachisu. Doktor waa sitti bu'u. Obboleessa kooti ati hiriyaa koo bira darbitee hojjetiin turre. Inni ammaa kun tarii walitti si buusuudha si dursisiisuudha moo shuuriidha warra baankiiti mee ragaa gaxibe Make sure. Wallahi make sure. Bakka kanuma sirraa mirkaneeffachuu man akka walitti himu maali beektaa gurbaa kana tiyyi doktor qoy Haydar doktor gurbaa kana tiyyi waan hubachuu qabdu jira wanti jette sirrii taanaan dhuguma garuu duula wayiitu wajjin jira duula duultonni jibbaa namummaa qabanu yoo akka carraa ta'ee waan kana qindeessanii sis maanoo xussiisuudhaa jedhan jedhetanii make sure erga taate kalaas bakka kunoo dhufeera galchi. Asiin namura. Ani Haydar video kaasee jala jira bar. Okay. Dr. Asli. Ani kuura kana jibbu jaratu Dr. Telgeedeen dhiisi mul'isin jechuu kan ture. Erga immoo namoota jibbantu jiru qaamuma fedhe keessayyuu
tarii jalatu beekaa akkana godhe akka inni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Infoma warahmatullahi laale obboloota kuwaas hin hubachaa jirtanii aaruun barbaadu dubbachuun hin barbaadu nama achuutti dubbachuun hin barbaadu chaalenjii mataa koo keessa hin jira. Ijoollee qabdu yoo taatanii ijoollee keessan isin qabeera. Kuma kudha jaannaa galee taaraani alhamdulillah hawaasa kootu na gargaare haa galatoomanii hawaasi bal'aan kun haa ulfaatu. Namni fayyaadhaan immoo qoosu madaa kana baadhee ofirratti waan hin taphadhuuf hin qabu. Salphaadha akka ammaatti hojjedhee si erguu hin danda'a ediitiidhaan asiliin kun salphaadha. Kun maqaa kos waan asili kun yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaati na dhokkubaa na dhaggeeffadhu. Qoy maal dhaggeeffadhu rabbi si haa fayyu xiqqoona dhaggeeffadhu kaam. Maaloo bannaa asili kun dhugaa haaruun barbaadu. Filiis ilaali amma waan ati naa dhaqamtu asili bannaa. Dura na dhaggeeffadhu naannoo biraa addaani dhaggeeffadhu. Dhagee kama dhugaa dhaggeeffadhu no kama dhugaa dhaggeeffadhu kama dhugaa. dhaggeeffadhu waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keetira seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallaahi nama rabbii lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaati birrii akkaawuntii keetira seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baaftee ati fidhu taaneen immoo viidiyoo si dawwalee baasee si garsiisan. Dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin ana akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhoggan. Ila dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Birriin gaafa gargaarsa keessaa rabbi waan kana si galchirraa kaasee. Dubbachuu maan dandeenye sitti marraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee siin jala obboleessa kenna amanii fudhadhu naan qabeessa si gargaara dhaqee rabbi si haa fayyisu. Shayyee alhamdulillah jedhee raamu ammallee bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafoo mina gabbanyine maaltu natti si aarsa obboleessoo. No sittaaraan jiru wallahi maafan sittaara. Egaa na dhukkubaa minaamin atti galu uummata asbaatti. Hayi. Ummatan baxabbatin warri na arrabsullee waan fidu takkan jiru arrabbiin malee naman sodaadhu obboleessa. Lala hin arrabsiina. Abdi. Please yeroo tokko na dhaggeeffadhu kaasudha. Wajjin mee carraa walii yaa kennu mee yaa jiran as gubbaa haasa'uun faayidaan qabu amma furmaata yoo kenne hoo. Yeroo tokko. Furmaanni sheekotii fi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini. Abbaa feetan fidaa na sobsiisa obirrii kanan ta'in isin jiraa jira baran. Enee qaqqabu wallahi islaamummaa keessaa isin baan yoo birrii kun kanan ta'in deemaa fida. Maaliif nama iyyiti fidi namni haidar sheekotii takka warra wajjin guuraa turtan birrii. Nama hundan finna dhaggeeffadhu. Mi'uut godhadhu taa'ee mi'uut godhadhu haidar binti sheekota takkaan fidi. Hin fiddu taanaan guutuu keessan isin saaxilan si jammar manni yaalaa qixxarraa qixxetti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi. Hayi. Amma nattoo namaa jala deemtanii zayituu fi naqxanii uummata sobuu barbaaddanii. Abbaan fedhan dhaggeeffa abbaan fedhan dhiisa sitti himan deemii fidi birrii kana hanqatu. Na dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Sina dhaggeeffadhu nama hundaan fidaan. Amma warri as jirtan hundumti keessanii ustaaz Abu Mu'aaz ustaaz Farhaan ustaaz awwalitti illee shirka ustaaz dhugaanni mooti namni 14,000 kun hundi naan morma. Ani miliyoona 16 guuramee yoo hanqate jettan hin dabaltan yookaan immootu birriin guuramee hin gayaa isin jechuu jira bakka halleqe ko. Miliyoona 9 gaafatan tirfii miliyoona 7 jiraas hin jiraara maal abbaa keenya arrabsita konkaa wanti garsiisaa jira kunoo isteetimentii baankii irraa baasee ija keetiin argaa jirtami hoola barbaaddu kalee kee uf keessaa baasii kenniif abdii namni birriin kennin siin jedhe hin jiru. Birriin ati guurte miliyoona 5 miti siin jedhaa rabar. Ene yaalkuት ያለው 5 ሚሊዮን አይደለም 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ያማረዝ ይያራ ከነቴተ ማህይሚ lisan isi memira ke sabai wan kana toltina yo balizakhia am ustaz sheekotiti ustaz Farhan ustaz Awwal ustaz Ibsa ustaz Ennu ustaz Tahir Galato sayyam fankota wan kana khallati ha kenyu please amalli abdi ragasa da himben gasti ro balizakhia adabadu tay ragatamu yote wali ragatamu jirra haateenyu haqa jiru haa dubbannu waan nu gaafatan haa himnu mallaqnu hum mallaqa ummataati miliyoona 5 haa ta'u qarshii tokkollee haa ta'u mallaqni kun mallaqa hawaasa eegate hawaasni sa'a barbaadetti koomentii gadhiisa abbaan barbaade deemee haa nyaatamu birruu eehu koomentii fida jooni deemaa fida saniifi kunooti birriin waan jakeetiin argaar
asli qoy waan kana kaasimi baalla waan miliyoona kana kudha jaha kuma dhibba lama kuma 70 dhibba afuriif 70 saantima 79 yoon ta'in kalee kiyya gurguradhee abdii yaachisaatiin jedha alleqe fida abbaa feetan sheeka abbaa feetanii fida hayyuu abbaa feetanii fida na sobsiisa birriin kun yoo kanan ta'in jedhee bara kanuma katiin jiraarru ko kana yoon taane ani isi kana yoon taane waan murtii isinatti furattan isinii fudha maal ta'e ummanni fida deema kanaa miti haa jedhu lakki miliyoona 5 inni agarsiise kana haa jedhu fida deema ምነው ዝርፋ ነው እንደያዛችሁት ወረ 120 ወጂ እንደ መሞተ ሰማካ asli ujolle Tahir Galatu galchame nama Tahir Galatu ustaz Tahir Galatu yogartani meet ustad ababo erga yo qabatani Abalayan. ustad Tahir Galatu galcha warri sodaatare adre rafa jirtan ummata wali bureetani sodaatina video baradha omara ko qabulu bunu dunin baatu namni kara dhugaa irratti du'e shahiidedha ka jannataati sodaatina jaran Assalamu alaikum. Dani kamnu doctori dhaggeeffadhaa namni karaa dhugaa irratti du'e shahiidedha wallahi sodaatina attifru bar amma maalla yoo na arrabsu miti yoo na jeeftan ka jannataati shahiidedha doctor kenne ani ambar waan dhagay osoo taane waan ija kiyyaan argu irratti dubbadha akkuma feete yoo taate na harkaan baasu kan eegaa masmaamat bichaanu yaallew chance amma waan kanarratti kan eegaa masmaamat bichaanu chaansin isin qabdan warri koreetii fi abdiin faantillee mittaaragoo nagar kan eegaa akka tasmaamma yoo barbaachisaa ta'e an akka mucaa Dubaay kan hin gaddaatanitti hin sobee 4G diinatti erganii jedhee uummata sirreessuu danda'a. Tasmaama jechuun immoo waan wayii naa irraa qiji jechuu miti. Hin barbaadu waan akkasirraa. Carraan uffannaa doctor ofii keessan qofa haasawaa jirtanii. Hayyee galatoomaa doctorii maallayni maqsila meeqa jettan dhiifama hojii ni raanfadha. Maallayni abdii raggaasatiif gargaarsa as baankii isaatirra seene eega gargaarsi eegalee baatii sadan kana lamaan kana seene waliigala miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 saantima 79 arrabarra marree buqqifadhe alsuree mataan baafadha qabda afar maallaqa kana amma nuti ilaa ammaan dhageenye jecha kana sirraa dhageenye maallayni kun sila maalla guddaadha hanqanni nu guuramee jira nama jaallatanii ittina itti shanii yaachisa malaayiqichi fooqii lamaa uummanni ijaara anamma bitti islaamin aljala hattuuraan jettu tun doctor nu ficcisiisi baalla hanqana galchitanii ummata kana galatooma namni jeenjirumi tokkoffaa lammaffaa immoo tokkoffaan san namni bar hanqana harkanneenu galatooma nurraa hanqataatti nu idaallee ni jirti beeytee gargaarsa keessa tokkoffaa sun hin jirtu yoo ta'e lammaffaa immoo wanti kun ragaa qabatamaa itti amanteetuma fiddee namni waliin guuree hoo maaliif hin dhufne maaliif ibsa hin kennine فإن شكرتم لأزيدنكم إجرابر أحمد برثينا ولتا فإن كفرتم إن عذابي لشديد وأن حديثا كان نتي ما تريد ما نقول تفتنا أنت إذن دعوان كذا نتي متن ما شاء الله إذن أنت نقوماتنا ما قال تفتنا إذن ما قال تفتنا ورش كذا كفتني أذرا 6 مليون سبسبة thank you يجون إنجرو غرغار سكينة تنجرو أجمع ummata guuramen beeku hay awo asli adi khalee gizeni fi ani baabo gurbaa kana haa gargaarro tiktok irratti liivii wali qabamne gizeen jo video hunda agartee ma afaan qabattee ostare kol feebar maa kol fite maana hin jedhin wallahi baazari legalcha dhiifama jaallan kiyya baazari legalcha ustaz Tahir qaata gasti keessa jira jechuu jira namoota baay'ee dhufeera gada waa ustaz Tahir Galatu kan ammala jalqabara abazari legalcha abazar ustaz abazari kun amma jalqabaratti ustaazonni kenna ijarrana hambisa ustaz abazari galcha met
Tarik letu. Nama kudanggo di dokter, nama kudanggo di galci. Alifa. Ini jala buah. Nama kudanggo di Garudura. Mal butare o Mubarak fa sodatte wonno cufatte. Masya Asli cara makin dari kamu dete tokkofa atas gabayati wani beku kabdan asli Ethiopia da ke statementin basne statementin achi dufe wani nama arsa duga dubbachuu fi Statementi ambase kana shakki qabda ibida. na shakkiin qabu qoy waan na fitachis yaada kiyya na fitachis hedduu nama arsa warri sheekonni teenna laalladha dubbii kana garuu isinillee ni laallatu dhayxanii akka wanti isaa cheekin goone nama saalfachiisa wanni ni qulqullaa Baba yaadin galchina qoya. yoo walii galuu dinne Mubarak uummataan video asirratti- cufatta mo ambassador dawalani sodatte tar. Mubarak Asli. Oi, kai. yo wala dai kuni di kawana wa wari moduma tu raado ko barisini wari moduma ke zande. Asli. Enu bu ya. Wata kuli gala hadim nu habibi. Baba galci yaada baba. bitannee wal jalaa baana qoya ka jala Ebisa. Laa dhaggeeffatu doktor. Dhimmi uummataa. Dhaggeeffata tokkofa. Dabalee yoo kennitamoo Hamzaa gaara keessa miti. Hamzaa gaara keessa miti. Hamzaa na dubbatu. Inna gaama sagalee keenya. Doktor. Hamzaa dubbatu. Sana booddee ol baasi. Aha baabaan isa jirudha. Dhiifama guddaa baabaa Ustaaz Ali. Yoo dhugumaan miiliyoonni 16 guuramee dabalamuu barbaachise rakkoon qabu. 16 guurameera nuuni jedhanu itti galla. Ina raffamne jara keenya dhiifama nu godhaati. Komentii irratti mulluccu goote ijoolleen. Mulluccu. Anaa afaanii waan abaabtee ooltedha. Yoo guuramee hin Mubarak jirre dhage hin guurramee itti fiida. Humni 16 kun yoo hin jiraanne hundi keessan warri asirra jirtan 16,000 san ittuma guuttan jechuu yoo 16,000 sun baankii irra hin jiraatin. Akkasi. Aboo yoo birriin kun miliyoona 16 ta'in namni tokko nan gargaarina an akka leekiyya gurguratee addisuu raggaasaa yaalchisa. Rabbi shahaadaa na haa balleessu. Kakadheen itti mara. An amma koo gaafii takkaan qabaa asirratti. Dhaggeeffadha. Laala dura waa irratti walii galu. Waa irratti walii galu. Yoo akkaawuntii addisuu maqaan isaa Abdii Raggaasa irratti erga gargaarsi eegale miliyoonni 16 kun hin galin Rabbi shahaadaa naa hongesu wallahi Rabbi muslimummaa irraa naa baasu an akka leetii gurgurateetiin gargaara namni tokko birii takka hin gargaarina. Nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiin an baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe ka mucaa obboleessa guurame malee ka Ameerikaa kana Ustaaz eenyu ka garee shahaadaa kana ka hiriyaa kennaa kana abbaa Uummaasuma. manno doolaara abu mu'aazin faa bira jiru malee ka obboleessa bira jiru malee baankii isaa qofarra erga inni zayitiin irra naqeas miliyoonni 16 kumni 200 kumni 76 409 saantimni 79 yoo akkaawuntaa seenin anatu kaleetiyya baasee yaalchisa. Gargaarsa tokko isinirraan barbaada. Amma fakkeenyaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu soddaan illee martuu nagaa jirtanii jamaa. Nagaa alhamdulillah. Nagaa Ustaaz. Maali abbaa biyyaa maaltu jira? Ambar baay'innu argeetu maaltu adda jira jedhee seeneen. Warra gara shahaadatii wal qabne hiisaf nama rabbi jechuutti jira. Alifa. Doktor Arradee Bilaal himee Abdii Raggaasaa jaama Abdisuu Raggaasaa jaaboota abbaa qabeenyaa wayiin ta'in reefu maqaa akkas jettee yaamte. Ustaaz ka wannoo kana galche eenyuun buusee galche. Abdii eebbisaa si deebisaa qoy. Ka garee shahaadaa abbabaa darbaa isin arge. Garee shahaadaa Ustaaz Awwal immoo Ustaaz Farahaan. Abbabaa darbaa billa aleikum yoo keessaa qabaatan. Eeywa. Asli yoo dandeesse abaasariin illee galchi yoo si mijatee. Koree maqaa waamiyaati. Ustaaz Xaayir Warri koree itti wajjin gargaarsa dhufee dhufa. Ustaaz Qaasim haa ta'u, Ustaaz Awwal Qaasim haa ta'u. دكتور أسري السلام عليكم. Sayyaa. Waalaikum salaam.
عليكم السلام Bakka kiyya namoota biroo galchii nan bu'aa rakkoon qabu inshallah. Ayyo. Bakka kiyya Ustaza seenaa kaa isin erge ustaza awwali moo ustaza Ana- Quraani ka ana galee shahaadaa erga- akkam erga qabu. أنا إرجع في دي سدي أصلي أدي مدرك يوغن Baarakallahu fiikum. Hayyakumullahu. Ijoolleen tun maali naatallee baay'ee qabdi. reegalee olaa seenani garee shahaadaa jidduu waan dhalate silaan dhageenye mee ammaa yoo itti deemtan irra barraayye Koppilinkii goraa membarii ta'a. Baba adeemsa waan naasirreessuu qabdan jedha kana waa itti na himtani. Baba maali shari'a. ittiin Abaadalii fi laa. Hoy. Ustaazaliin gaaree wannoo miseensa wannoodha koreedha. Ustaaz Farahaan Wannoo Haydar. Yaa abaadallee jira abaadallee quba qaba. Ustaaz Farahaan galcha ammoo baba أنا قدي وجلا هركزا والقلا بركزة باي هركزا Ayyee Ustaaz Farahaan dhugachi. Ayyee reedi jala bu'itaa qotaadha. Ustaaz Farahaani. garee shaada baba dhageessanii yaa garee shaada jalaa Baba. bu'aa galchi baba shari'aad witirra jirtan. am dhagaa abeet naam haydar Dhimmi kun dhimma garee shahaadaatiin wal qabatu yookaan sheekotidha wal qabatu miti isuma kana hawaasattillee asittillee nuyi himaa. Dhimmi kun dhimma namni dhuunfaa dhibamee jennaan namuutu waan danda'u godhe kun akkanatti yoon surroofne maqaa kanaan sheekotiin akka tuqamtullee hin barbaadu akka mataa kiyyattan. Garee shahaadaatiin illee waliin qabatu parsanaalii waan ta'edha kun. Kana naa sirreessaa. Okay. Homaa rakkoon qabu. Fedhu garee shahaadaatii waliin qabatin. Fedhu baabaa sheeriyaadii waliin qabatin. Fedhu siinuu waliin qabatin. Fedhu obboleessisaatinuu waliin qabatin. Amma mucaan maal jedhaara? Maal jedhaara mucaan? Aqawwaxaara feesbuuka kanarratti. Tokkoffaa nuti akka uummata islaamatitti an akka wallaala kiyyaa tokkotti galte tokko wal sattaruu uf sattaruu danda'uu qabu. Akkaataan galteen sun itti galte waan miidiyaa irraa hafarsanii miti. Isinirra beekee miti ija keessa irraa na hambisa. Namni kun jihaada irratti hin madoofne. Lola biyyaati irratti hin madoofne. Haadhaa faamilii lola mana keessatti. Diinni waan biraatitti hiikkata jennee nuti usaa turre. An amma dubbii Haydar kuni umraa haa deemuu reefillee waa inni asin jirreef daffareetiin waan biraa jiree umraa haa deemuu baarakallahu fiikum ziyaaraa haa deemuun beekuu su'uudii kana taa'ee viidiyoo hojjete. Haydari kiyya reefsi zollame dhiifama yoo ijaazaa bu'ellee jedhe dhiifama bo waan amma jarrootti hin dubbiin ulfaata afoo hin adillaaye muslima kun muslim jettanii sinuu. Umraa deeme natti fakkaata su'uudii kana viidiyoo waraabe. Hawaasni kiyya muslimaa sa'aa 24 keessatti birrii miliyoona 7 haa ta'u 8 haa ta'u obboleessa keenya abdii raggaasatti guurtanii ulfaadha galatooma ammallee gargaarsa keessa nu feesisaa jedhe. Tolee jenna shergoone yeroo jalqabaatiif kun har'a fool adii natti ergate dubbiin galtee dhufnaan ijoolleen teenaan fooloo natti hin ergattu. Ana akkamiin liqinna ilaalti ijoolleen teena tartiisa xiqqoo 200 ol fooloo qabdi jechuudha. Faaxee mana madaamii kanneen malee. Amma kun amma aksetti wal godhe naaf inni waliin feenu yaada kenna gargara. Tolee jedhee sheer godhee dhageeffanna. Yoo xiqqoo turu viidiyoon sun hin ka'e guyyaa lammataa maaltu ta'e barbiriin hankalee isiniin jedhe waa dadha malee ooma takkaayyuu hin galle jedhe Haydar. Amma gaafiin an qabu Haydar irra. Tokkoffaa maaliif birriin miliyoona 8 nu ga'e galatoomaa jettee kaaftee waa dadha jette. Lama birriin guurame meeqa isin hanqata. Kanuma qofa deebise Haydar sirraa akka qabu. Yalla Haydar. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba gaafa biyya Sacuudii deemu naannoo miliyoona 5 fi cinaa miliyoona 6 dhiyaatu akkaawuntii irra galee ture. Maaliif jennaan abdiin harkaan bilbila tuquu hin danda'u. Abdiin uf hin beeku kutaa ICU ture waan ta'eef bilbilli isaa haga gaafa umraa deemuutti ana bira ture. Bilbilli abdii raggaasaadha. So argaa ture meeseejii